salphinni natti dhufe. Jiraan kaleessa akkuma wallallee argitaniitu kaleessa wallallee argitaniitu hojii akkuma baheeni ingalleen siniin jedha. Bilbilan irraa kaasuu dudee halkan guutuu taa'an bulee ani amma furmaata dhabee jechuudha. Furmaata dhabeetiin jira. Dhuguma jireenya koo hintalli suni hammanni asirra gahutti waan ta'e gootee jirti jechuudha. Isheen murtuudha. Anatu siniin jedheen arge bakka jiraan abadan hamma kana walitti buunee sin beeknu hamma kana dubbatee sin beeku deemee galuu didee sin beeku. Namuma itti himadhullee dhabee jechuudha. Kana naman jedhu dhabee amma lafti kun bariidha amma baay'ee bariidha. Lafti kun bariinaani harmee kiyyatti bilbila jedheen. Bilbilallee narraa hin kaasu maaliin jedhu miseejii garuu naa barreesseera hin dhufu naan jedhe. Bilbila narraa hin kaasu hin dhufu naan jedhe. Erga na ajajamne erga waan dhiisisiin jedhu hin dhiisneeti amma na maaliin qabaa naan jedhe. Achi miseejiidhaan hin dhufu naan jedhe. Ammaani furmaanni kiyya maali halkan guutuu taa'an bulee ijoollee lama faana mana duwwaa keessatti akkuma salphaatti akkanatti namni addaan ba'a jechuudha. Akkuma qoosaatti akkasumatti jechuudha. Amma dhufteetti haa galtu gaa dhufteetu haa galtu dhuftee niitittiin jechuudha. Isheen maraatte kun. Harmee kiyyatti bilbila. Wayne. Amma si milkaa jira gammadee dhinga. Intaloo gammadii si milkaa era boorkoo gammadii. Waan itti yaaddu kana miti isa kana miti kun immoo si milkaa jira. Galata galfadhu. Hello. Akkam bultani? Jirtu. Walumaa. Nagaa keenya akkamise? Nagaa keessa waaqayyoon fi ganama yaadde. Ganama bariidhaan barii gaafa bilbilamu silaa nama waan sirrii hin fakkaatu miti. Ganama yaasaa ta'ee dhabamu. Raawuga sirrii manatti hin fakkaanne ammas. Nagaadhaati maal? Nagaadhuma garuu warra akkoo wayii jira malee. Na dhufa jedheen bakka amma jiraanii mana bullee galgalaa. Beeku manaa bahee akkuma hojiidha baheetti deebi'een dhufne. Wanta maali barri kun nagaan miti dhamaan waan ta'e laata mangadaa? Mangadaa miti ummatu rakkoo qaba. Anatu miidiyaa kanarratti yuutuubii kanan beekta miti. Intala tokko faana walitti bu'ee intala tokko faana wallallee isheedhaan deebisa isheenillee waan baay'ee naan jette anis akkamittiin jalaa cal jedhaa jedheen isheedha deebise amma kanatti jiraanii akkamuma namaa deebistaa akkam nama faana walloltaa akkamii maal jedhee yeroo lamaan tokko natti dubbatee ture. Ani immoo akkamii isheen akka barbaadde waan hin jirre naan jetti barbasuma waan isheen jettu dhugaa waaqa salphina kana hunda. Maali irratti si geesseetu maaliif irratti kiyyu? Waa'ee mana maatiigaa waa'ee akkuma keenya warruma yuutuubii kana dalagatan jiru miti akkuma keenya waa'ee isaanii irrattidha. Waa'ee jaraa irratti walitti buune waan amma kanaan nama gahu miti garuu ofiidhuma na barbaaddee ta'een beeku anuma loluu waan barbaaddeef natti fakkaata. Na jalqabdee yoo nan dhiistuu na jala deemti yoo an maqaashii dhiise nan dhiistuu waan isheen naan jettu waan isheen jettu waan namni hunduu gurra qabatudha dhugaa dubbachuudhaaf. Akka ta'een immoo tokkorraa dandeessa maaliif namatti arratti saree dhiirsi kanaaf mana isaa ala binaaree maal akka kanaan maalirraa eegame kanarra?
beekon caaluma jedhi dhiisii jedhe akka barbaadde haasoftu shumti bichaanii ati hin dubbatini jedhe ammoo galgala akkas jedhee wallallee ganama hin bahee walitti iyyuu hin dubbanne hojiidhaaf hin deeme ani dhufansee nufu sa'aatiin isaa galgala sa'aatii 12:11 fa'aan dhufa nan dawwala amma miseejii naa barreessee hin dhufu naan jedha halkan erga sa'aatiin 3 darbe ani dhufu erga ati na dhabboomamne erga dhiisii waan jedhamte hin dhiisne hin dhufu naan jedhe isaanuu miseejii natti barreessa jechuudha sa'aatii 3 booda. Waan maalatti kanaatiif amma kun mana wallama dhabsiisee baashii ala nama busheetu kun hundi walitti bulchiisa. Maal hin beekare waan inni akkanatti dubbii akkas godhee guddisu. Waan namni kamuu miidiyaa kana irratti warri miidiyaa ta'e wal qeeqaa wal maal jedhaa oola miidiyaadha taanan amma nama miidiyaa ta'etti ko namni walitti bubbu'aa oola inni kan keessan seeniin jedheeraan ani dubartii isheenis dubartiidha dubbii dubartii keessan seeniin gaafa dhume ofii masaa dhumannan namni viidiyoo natti erga namni natti kolfee akkam akkas jedhama waan isheen jettullee sammuu namaa tuqa waan isheen jettee na arrabsitu jechuudha isheen waan isheen jettelee dhuguma sammuu namaa tuqa akkamii jedhe baay'ee tokko aaree bakka amma Atuma naati na arrabsitee jetteetu isheen isaan deebii kanatti barreessite. Maalan beekaa maaliin ma arga wati waan isheen jettee viidiyoo hojjettu ma arga waan isheen jettu bar. Maaliin akka kana diraawwan akka kana aarii beekamu dallantuus beekamu lolas beekamu maali lafti abdatan yaadeetu namni abdatan maqaa nyaata meeshaa guddaadha namni waan akkasiiti moo diraawwan akka kanaa qoran jiru garuu ana bulluun miti ana turayyuun jedhu maalli isaatii angala duratti akkamittiin akkas ta'uu danda'e wanta kun. Beeku gaammoora namaati gaa hin mortuudha niitittiin durumayyuu maaliif fuudhee ishee fuudhuun qabu ture akkamitti ishee fuudhaa itti ani maalin beeka ishee ofitti heerumti ta'e hin beeku. Moora ishee mortu kaleessa faa moo hiikuu qabayyuuti jetti hiikuu qabatti baran hin xonoqqolti ta'e morti ta'e hin beeku malee jiraan anaaf jiraa guyyaa tokko walitti buunee dhageessanii beektus wallallee jennee isinitti mannee beekna guyyaa tokko jechuudha. Ani takka asirratti sanoo dhaga'ee hin beeku itun maaluu ta'ee jiraanii gadi bahee kudhan bilbila malee waan akka fakkaa jira hin jiru gaafan dhugumayyuu sun qonqalaa wayii afuura wayii sun gidduu gale yoo ta'e malee maal jira maree kan maaltu ta'a itti akkatti canna qabda yemmuu halkan canna qamaa bultee yemmuu canna qabda maaltu ta'a jettareen. Al jedhee akkamitti baay'ee deemee bularee hin dhufu jechuun maa jechuudha. Inni hujachuun garuu maal mana isaan kaakaaree amma dhuguma dhugaa waaqayyoo ijoollee isaa kana kun argiin bulee kun argiin oola amma dara waaqayyoo kun waliin tuqan yoo ta'e malee kun warri sagantaa fayyaadhaan jedhu kaani garuu naan itti yaadu garuu nan bilbilaan ka'ee bilbiluu filaata. Egaa marree bilbiliti eessa akka inni jirullee sumala akka inni bulellee gaafadhu yaa'u idduma hiriyoota isaa sana deemee bulamatti fakkaata. Anillee jaratti tun bariin hin bilbilu jedheen ture ijoollee warra Faransaay jiran sana isaanuma bira dhaqa jedhee yaada. Egaa sadarkuu nan bilbilaa ta'aati immoo naannoo fa'aa barbaachisaadha yookiin ka'anii ani ammayyuu bahee dhufuu nan danda'a maanni isaatii sadii afurii nutiin fa'iyyuu nan dhufa nooyyuu isaatii qannaqamoo wayyuu nan dhufa yookiin nan bilbilaati isin eessa jirta naanni dhamee nan dhufan jedhaani waan immoo laaleensi deebisa maleeti. Qannaqamuu naqeen ijoollee isin qannaqeen ofii isin qannaqeen hin deebi'aan ni bahu maa rakkina hin qabani ofumaa sammuu isaa tuqanii sammuu keessatti malee. Maraatu barii ofii jireenya ishii diigdee jireenya namaa diigdiniitittiin jireenya ishii diigdeetti bara. Akkasumadha nama hojjetee jiraatu namni jaalatu inaaffaadha kaabee amma nama hojjetee jiraatu namni si jaalala namaa qabdaa hojjetaan jiraatta mana keessatti. Kanaaf inaafa akkasitti walii galtee qabdi namni walii galtee qabu immoo namni hinaafa beektaare kana wanta akkasii baay'ataa duniyaa kana. Ani hin beeku amma inni hin arra deebi'ee hin dhufu taanaani anillee nan deema jechuudha ijoollee kana fuudhaanis.
sadeen baay'ee qabattee kana lafa ooftee kana bakka kataa dibaatee ijoollee qabattee gadi baatee yoo nama iyyuu argitee hin beektu namni itti argee hin beeku gabaay'ee isatu nagadata waa hunda ooyyuu akkamitti manaa baataa miti barbaachisaa ta'e ofii kootiin dhufee ka'uu baate inni kanarraa hin deebi'u taanaan mana isaatti hin galu har'a taanaan dhufee waliin galla fuudhee gala akkuma nama na dubbisuu dhufeetti malee namni takkan dhageenye waa'ee mucaa waa'ee mujiraa namni akkan dhageenye hin barbaadan maqaan isaa nama guddaadha yaa waaqayyoo taanaan nan galadhaan baay'een jaalata jira kana kanaafuu amma nan bilbilaa fi bilbileetan waa hundatti hin dubbadhu nagaa magaafadhu ijoollee fayyaadha nagaa mana jirtanitti bilbilli ishiin gadi deetti laafee inni jedhaas sobeetanii kan akka kanaan hojjetta malee amma eessayyuu hin deemtee kan dhufaan isaati beedaa gaafateessa. Inni deebi'ee galgala kana deebi'een dhufu taanaan bakka ani maal gochiin taa'e isa eegare inni wanta hammattii kana waan kiiloo hin kaasne abbaan fedhe waan barbaadde odeessitu akkamitti deemanni waan isheen odeessite bor'iistu anillee ishee faana odeesse gaafa na jibbisiistu iyyuu gaafa waan dhiisu fedheetu ganaa deemee dhaqee mana namaa bula mee maal jedhama kun. Maaliif yeroo mana dhufaddaa ta'edhaan maaliif ofirraa dhimuu qabda nama sitti ofirraa dhaquu qabda yadii galtee wajjin hojjettu dubartii sana faana yoo ta'e malee faana tajaajilu galtee ilaaltee ittiin dhaquu hin qabdu sharraftuu hin qabdu nam beekaatuma achi wanti tokko waliin jirtu nam waliin hojjettan yoo ta'e malee waan ati hojjettu yoo walitti jirtan taanaan galtee ilaaluu hin qabdu hojii keessatti. Namni bara ammaa kana dhagaa hafuura hamaatirra jira ammas taanaan kan shishii miti kan isaan na dhibe namni waan akka kana waan hammattii kanaatiif deema mee maaltu gashee deemanii ala buluu fi abbaan fedhe miidiyaarraa yoo sirbitaanoo ofirraa dhowwuun qabu waan itti himuun qabu usim jettee narra haa deemtu narra deemuu qabdi narra deemti bar nama akkasumatti narra deemti bar maal akka ta'e hin beeku maal akka Ainiidha amma keenya hubattee kan keenya fudhattee dhegeeraraa jedhan maaliif ati waa irratti dhiirta sirra deemti maaliif sirra deemuu hin qabdu. Anis akkas ofirraan dhowwaa dubartiidha isheenis anis ofirraa dhowwuun qabaan jedheen isuma maa dubbattaa dabeettii mata'ii taa'i manuma keessa taa'i. Maaliif isheetas barbaade isheetoo mana keessa isheetas barbaade ofirraa dhowwuu qabda roorroo mana dhufe abbaatu deeffata jedhee haa caaloon. Kanaafuu roorroo sana ofirraa deebisuu qabda malee namni sirra deemuu hin qabu namni si waqqasoo hin qabu mataa keetiin of jiraachisaa hojjettanii of jiraachisaa namni nama hin bushuu nama sin oolchuu nama sin bushuu kanaaf immoo amma ati geessus amma ofii kee geessu situ beeka amma geessu ishiitu beeka namni of ilaalu nama laala malee of ilaala malee nama ilaalu kanaafuu ofirraa dhowwuun dirgateeti ati kanammoo an gaafadhaa nan sirreessaa waa inni naan jedhu immoo deebiseensiis bilbilaa ati amma hin cannaqameeniiti ijoolleedhaas waan tokko guddeesse gaayoona itti qamaa bultan ijoolleen qoonqoon fixee muganaa mana akiimi geessu barbaachisa amma hagabuu isaanii jala yookiin itti turtan ijoona. Maal nyaatu akkasumatti bulan. Akkasii malee waan akkasii ta'uu waan guddaan kanarraa yoo hin darba waan baay'eetu darba ati jiru jedheeti. Garuutu galgala naa dawwalteeraati galgala sana yoo nan dawwalaati ani dawwalee kan irraa kaasuu akka inni dhiisu kabaja koo qabus nan ilaala kanaafuu amma nan dawwalaa sajjetta maaliif bilbilli ishee na didee itti naa jalli fayyootti jedha amma gaafadha isin jiru bakka tasgabbaasa.